Akkasii hordoftoota daawwattoota keenya anillee kun bakka kanatti eeguuf deema kun as inshaalaadha. Ulamata na jala goreetumaan asuma jalatti isa eeguuf deema. Abdallaan immoo gubbaratti eeguuf jira. Akkasii isin jedhan hordofaa isin jedha. Kun waan amma laala. Eewwa. Asumaan na bira kutaa inni amma nan argu yooni inni ol kute asumaan itti achi ba'an illee. Bulchaa har'a qabrii sii qotuuf deema nama haari. Waan asootti guutuu deemtan atummaan kootu nama ta'e. Akkasii isin jedha hordoftoota keenya. Eessaan kaayatu goree bulchaa. Qabiiti kaayi yeroo ansi dawwale yookaan immoo wayita asii gabbaa akka tasaa taasilee taatu. Dubartiin mana kana keessa bakka inni itti dho'isu hin qabu. Yaaki bakka ciisu yookaan afaa kana jala ol qabi kaayi. Yalla iyyee deemu kalas. Yeroo si dawwale akka qullaa gabboorra. Namni fuudhuun jiru as jalaayi. Hanumaaniin kottee keessadha ugganni gattaa'e Yusuf duubaan itti dhufe jechuudha. Asitti isa qabna jechuudha. Kalas. Ati amma waan gootu gaammaati. Akka nu harkaan baane gurbaan kun. Kalas darajaa jala ani darajaa tana jala gadi bu'eetumaan. Darajaa jala gadi bu'uuti. Itti eegi. Kalas. Itti eegi ugganni achirraa ol seene. Duubumaan ol seenaa godhe. Dubbachaa deemta duubarra. Dubbachaa deemtaan asumaan itti lafaa kaa. Karaa miti. Eessaan yalla yeroo ansi biraa ba'e achi deemtee uffata kan kee namni uffata kan kee barabaadha. Uffata kan kee keessatti jabeeffadhu. Yalla iyyee. Yeroo gabbaatu taasii ishee haala kalas ka'e iyyee asitti hin dhufini ka'e deeman siifii rakkachuu jira dilee kana. Har'a kan qabu kiyyaa dhiyeessu. Yalla ka'e. Ayyee. Deeman ulaan itti fayyada. Akka tasaa gabbaate. Yalla deema. Akkasii jechuudha nuti amma ulaa isi cufnee gabbaane maaliif isin nu sobuu feeti nuti amma akka bulchaan dhufee mana kana deebu namaa dhufu jennuun jeessaniif gabbaane kunoo asitti jechuudha achi booda bulchaa qabnee waan barbaadu gaafanna bulchaan dheengadde dhufee kutee maallaqa kanneen kutee maallaqa sanillee hin gaafanne isa. Yalla deem ka'e maaliif asitti dhufan maal goota? Har'a qullaas biraan deemu jedhu. Laa naqan waan takkan fadhu lakki nan dhiisan annan dhiisanii fudhadhu deebii maallaqa fi bakkaan kaa'uun qabu bilaashin na tumanii. Kalaas qabii kana bakka jabeessite. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jiru isin jecha kabajamtoota keenya anaa fi Yusuf wajjira Liinaa fi bulchaan waan malee dalaganii dhufanii mana duratti. Dhaabaa waan illee nagaa gaafadha. Gaafadha. Salaamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hordoftoota daawwattoota keenya jirra jirtu isin jecha. Har'a waa'ee bulchaatii fi Liinaa haasa'uuf deemna. Hattuu laal kanaan luka cabsanii saniifuu kana qabannee dhufne ammaan tana namaatu mistira isaa jalaa nuyi bulchaa mana dhufuu deema eegaadhaa firra qabaan hojjanii saniifuu ala jirra nuti amma bakki nuti jirtu shaaraarra kunoo shaaraarra jirra ala jirra jechuu karrateenya irraa achi fagaannee ogunnee karra ol seen achi qabu yaana akkas jechuu kunoo karra keenya ulaa gurraatti tana. Waktu kabajamtoota keenya maaliif duraan dirree bahee deemutu jiru dhoksaan hin deemu jira ammaan tana dhoksaa dhiiseetiin waanuma barbaadan sanu Mustafaallee maqaan badee jira jeeti dirree bahee haasa'u jira amma bilbilanii bulchaan kun akkanatti jechuu Liinaadhaan waliin haasa'u jiranii bilbila namaa fuudhaniiti jedhanii nutti himanii nuti ammaan tana isa eeneeti jechuu bakki inni deemu bakki inni seenuu sanitti qabnee kottee cabsu yaana saniifuu Yusuf. Anillee bara waan biraa waan tan jedhu illee jiru beektaa. Hedduudha jecha adiin isaa sun hedduudha jecha siisan tumana na baase guyyaa har'aan kana. Saniifuu ala jiru manarraa baanii ala jiru. Bulchaa viidiyoo tana sii maree kun oola laal. Isiin mana keessa jirti. Kan jiru illee ni beektaa. Saniifuu har'aan tana kottee isa cabsu yaana an deemeetiin amma hedduu ulaa jalatti bakka inni waliin seenutti eeggadhee waanuma inni barbaadu qollii gaafanne waan inni narraa qabu dhimmi inni narraa qabu waan inni narraa barbaadu saniifuu kiyyaan jechuu dhufeeti maallaqallee kannee fi viidiyoo inni gallakkisirratti agarree Liinaan ammoo mana keessatti jechuu mana keessa ulaatti cufnee biraa gabbaane mana keessa jirti haa ol seenu ulaa sanuu hin qollofne jechuu qulfii banaa dhiifnee yaane jechuu haa seenu haa dhufeetuma seenee manuma san keessa haa seenu maaliif yoo kan hojjettan taate inni ni dhiira onnee qaba jechuu yeroo gabbaatu telefoona illee naatu raasii fuudhaa jedhee dhaadachaa jira telefoona akka itti nurraa fuudhu isaatu beeka san asaaboo era koon qabu telefoona dhufee fudhatu yoo barbaade telefoona san dhufee nurraa fuudhu dhufee maallaqa taaskii jee maallaqa itti kannee jira saniifuu mee isini nu faana turaadha nu hordofaadha jechuun nuti Liinaa waan takkaajuu hin gaafanne manatti ol deemnee Liinaa humaatu hin gaafanne waan takkaa hin gaafanne akkuma viidiyoo gallakkifteen akkuma inni viidiyoo gallakkisee viidiyoo isaa waraaban garreen jechuun maaliif telefoona Liinaan onlaayinii sanii nuti telefoonii siin warqa jiraan nuti harkaa qaba saniifuu nuti waa hundi wanni telefoona isii irratti waan inni itti barreessu waan inni sagalee inni qabu hunda weessaaf kan hundarra nu bira geessi dhiiboo hundarratti bilbila inni bilbila isaanii beeknaa jalaan qabnu saniifuu jechuu qophoofneeti jechuu ala gabbaanee isa eegu jirra jechuu mee yoo inni kan dhufu taate arra jumaal laalla yoo kan dhufe hin dhufu hin beekamu waan hin dhufu akkaaji bulchaan hin dhufne si beekan bulchaa onnee yoo qabaate ni dhufa yoo onneen qabaanne immoo ni hafe jechuu saniifuu kunooti harraafaan jira balbala ta'e isin agarsiisa olaan balbala gamaa sana jechuu balbala gurraatti tana
jechu saniifu khalas an ol seeneeti ulaa jalatti eeggadhe jechu ol seenee harreebanee jechu kuno dooraa lammaffaa tanarra gallaa nu gubbaa araba galaa taan irra gala nuti saniifu ugganni darajaa ol bee darajumarra qabneeti nuti hawaalaa isa gaafachuu yaana jechu hawaalaa waa inni barbaadu waa inni silaa fedhu san dhimmite inni nurraa qabu san saniifu gaafachuu yaana dhufaana tura akkas jechu daawwattu keenya amma isin bira ga'uu jira isin bira ga'uuf deemaa nuun jeni kuno fiti bakooraa kiyya kanaaniin kottee isa cabsu deema rabbi si milkeessu naan jaamee du'aa hinaa godha akkas jechu saniifu Yuusuf asuma dhaabbatee kaameraan awwaaraa gochuu ani deemeetiin seenee isa eeggadha akkas jechu saniifu daawwattu kabajamtoota kan jedhu ammaan tana eeggachuuf yaana makiinaa eeggadhu kuno Yuusuf amma karaa qaxxaamuru jira Yuusuf amma karaa qaxxaamuru jira saniifu inni dhufu jira taaskii qabatanii dhufu jiranii isin mana faana tura galleeti jechuun waan inni barbaadu hunda irraa fuunaa gallee gaafannaa hot Yuusuf asin bee asin dhufa hot akkas jechuun daawwattoota keenya amma ol baaneeti kuno mana jalatti nutti mana amma xiqquma hafee isin bira ga'u jira yanii nama taaskii irraa bu'ee jira kunooti Yuusuf jechuun ol seenee jira jechuun awwa asittiin eeggadhamu akkam asitti akka mul'ata na jalatti mul'ata gubbaa kana bakka jira as kootu isa jirame gubbaa tana bakki seeraan laalta jira nuna garu gaati akka darajaa tana achi firaashii guddaan tokko dhaabbatee jira sunu jala gortee tuman firaashii jalaan seena jechuudha ati karaa deesin naayit eeywa ati kootu koosi garte yalla saniifu daawwattee kan jiru faana tura kana garte kuno aboo khalaas taatee amma taate dubbiin kana garteen asittiin eeg ati awlaara ta'es haa ol seenu gunni ol seenu daraju ani immoo yoo inni jala kuno akkasii jechuudha kabajaa daawwattee kanya ulaan asila ulaan jala kanaani ulaan jala kanaan ol seenanii ammoo tuni darajaa nuti irra ol jaan saniifuu darajaa ku dhufe asin ol baan ulaan tuni teenya jechuun kana goranii ulaa teenya saniifuu ani kuno asittiin isee eeggachuu deemu amma taaskii irraa bu'ee dhufu jira jennii waan akkasitti qabamee Yuusuf kaameraa qabate allaa larra ati gad baatee alatti eeyite eeywa ani ulaa afoo eega yoo inni asii jala gaddeebi ulamaan itti ol dhufu ni qabbaneesina rabbi nu milkeessu kalaas ani ulama afoo eegaati waan manni dhufee mana keessaa barbaadu sanuma gaafan kalaas ati immoo isillee ol deebinee itti dubbatu dhiidhaan haa teessu mana akkasi waan inni mana keessaa godhu waan inni maallaqa inni hannuuf maallaqa taaskii yaani taaskii irraa anumarraa qoru yaru dhukkubsataa asii fuuneetuma mana dheedhi amma barsiimeen yoo inni asii gadi deebi an inni akkuma inni ol seen dhageeffadhu wala waan isiin jiru walii galuu qabna naafati an akkuma inni ulaa ol seeneen ulama jala as baheetumaan duubumaan ol deema sii galee atillee immoo yoo isa si garte ittuma as baata khalaas karri inni deemu hin jiru anillee duuban si bira jira yooma isaan sitti dhufa kanaafuu atam ampoolii si dhiibsina moo kam laadhii dhiibsina moo dukkanuma dhiib ni arga laa akkasitti miti akkanuma dukkana kana haa dhufuu dhiisi seena achi jala akkas daawwattoo keenya kunoo faana tura ani kunoo bakkii nani ta'uudha asi jechuudha anumaaniin kottee keessadha ugganni gattaa'e Yuusuf duubaan itti dhufe jechuudha asitti isa qabna jechuudha kalaas ati amma waan gootu gaammaati akka nu harkaan baane gurbaan kun kalaas darajaa jala ani darajaa tana jala gadi bu'eetumaan darajaa jala gadi bu'eeti itti eegi kalaas itti eegi ugganni achirraa ol seene duubumaan ol seenaa godhe dubbachaa deemta duubarra dubbachaa deemtaan asumeeraan itti lafaa kala akkasii hordoftoota daawwattoota keenya anillee kun bakka tanatti eeguuf deema kun asin shaaraadhaan ulama tana jala goreetumaan asuma jalatti isa eeguuf deema abdallaan immoo gubbaratti eeguuf jira akkasii isin hin jedhan hordofaa isin hin jedha kunoo anan malaala eeywa asumaan na bira kuta inni amma nan argu yooni inni ol kute asumaan itti achi ba'an illee bulchaa har'a qabrii sii qotuuf deeman mahaari waan haasofte guutuu deemtan atummaan kootu nama ta'e akkasii isiniin jedha hordoftoota keenya. Kalaas lafaatti kanaan asuma qabni lafaan dhoyi. Ayya. Asii qabni lafaan dhoyi. Asuma jala kennayyuu bakkuma ati teettu kana kaayyuu. Firaasha irra gajjiisne firaasha. Itti achisiisaa godhe. Hanga quufneetuma firaasha asuma akka nama qumaabaa keessa kaawwatte garteemi asuma keenya asuma dhiibu. Kalaas asuma jala walii gala. Kalaas saniifuu asuma tuulaan faayidaan qabu daawwatta keenya lafaan turaadha nu hordofaan isiniin jaa. Akkasitti. Ni mul'ata nama. Mee asiin gootu achi ilaali. Hin mul'attu. Takka mul'attu. Asii wayii mul'ata ala. Koo. Harka kiyyaa ilaali. Kalaas harka qofa achi deebifatta takka gaamuma takkaan hin mul'attu.
garuma takkaan akkanatti as deebi'ee ni mogole madhoyte yoon asiin akkatti as deebi'a deemee kaameraa namni si mul'ata hin mul'attu akkasii hin mul'atu ni mul'atu kalaas ugaan dhufee inni firaashi jee dhufa firaashi kana jira firaashi jee dhufa asumatti hin jettu qabi jaan walii gallee kalaas yalla ati deema karaa alaa kalaas jabadha je deema jaa yalla je alatti eege akkasii anillee amma kun hulaa afutti eeguuf hin deema akkasii siin jedha hordoftoota keenyaa kun anillee asitti eeguuf deema asuma jala dhaabadha akkasii hordoftoota daawwattoota keenyaa anillee kun bakka tanatti eeguuf deema kun asiin shaaradha ulama tana jala goreetumaan asuma jalatti isa eeguuf deema abdallaan immoo gubbaratti eeguuf jira akkasii isin hin jedhan hordofaa isin hin jedha kun anan malaala aywa asumaan na bira kuta inni amma nan argu yooni inni ol kute asumaan itti achi ba'an inni bulchaa har'a qabrii sii qotuu deema nima haari waan haasofte guutuu himuu deemta atummaan kootu nama ta'e akkasii isin hin jedha hordoftoota keenya diina laala tijaarti namaati abdallaan makata kana quudenna سلام تسوي سبعة تيسو مناي لا أنا خير أما تخيل ناس خلاص ها نرجع فدولي أتجاه لزمه وأنا وما نعملين كيس سنغالين هاي أنا أجي فدو أنا نديمون أتجاه تنامات ولقى اللي ما تديم تبينجلو تكجل ها ما عندي كل اللي ما نكيت ما نكيس الريفة تديم تيمي ada fadhu ta innu si deebisemi kati waame gara dalagi amalle abdalla nakarana dalage mali disiti usi ada fadhuti mana ketai ilmu kesan guddi أنا ما تندب بدور إيه كذي بردين نجد يوسف تندب بدور يوسف خير الناس خلاص كا ما جاء أتمان تقول تخيل أنا جرجران كمان telephone ko لا تليفون أما سكانوا نجرودي telephone natu lina narge fadhu telephone yo tate ana sittikenna لا يسوي تليفون أما amma la kesirre تليفون أما كذا تتخنون أنت تلوك amma jaru baran لا أنت amma so isinu gote tinkenno amma an kalas gana akkuma durani akkuma adamana durani tinjira da telephone mo ko na kanati ita amma dinan narge fadhu amma telephone ke injiru takaye waye telephone ke sabai jarsga wajina da badu tai ka durani tu makan se bade jira amma le maka ofin ballesin nimbe habara us amma alhamdulillah jadi numano ka sidebisi takaye adi ba salluga ya kasmati ana mabar wan bira sin rafite ba aka durani tinde biya hinta amana أجي خلاص يوسف كان ناس هاتي سو خير ناس ولا لين كلهم نكمل برانا yalla ka san daga sabdal هاي أخي يوسف ناس خلاص خلاص هي يلا take fadu lina wasidam لا تليفون نجرو يا فيدرف أشرف أشي نرف غير dinamati ada fadu mana ketai yalla Yalla. dinamati le bakan kenni nama boda tana ko fatin jeda hada konga yalla يلا أخي أشي نرف يا فيدرف تليفون سكان نجرو ما هاي ناس yalla لا نجرو خلاص تاي lina يلا ayye يلا ناس هانكر وديبنو بكم متى إذا راولين كين irra fa ndiya bara kutinde يلا فيدرف يمتى نقول شبر akkasitti qabnu daawwattoota keenya kunoo liinaa waa takka waan qabdu nuti calmanne waa takka illee hin gaafanne mana keessatti ulaa banaa dhiibne ulaan qollofne jechuudha banuma dhiibne akkasitti imbeeyti godhi isin imbeeytu akka waan qollofne waan ilaa hin qollofne onneen taayenneen nuti bulchaan akka dhufu jirtu isin bulchaan akka ol seeru jiru bulchaa akkana kan akkas jechuudha nuti amma ulaa isi cufnee gabbaane maaliif isin nu sobuu feeti nuti amma akka bulchaan dhufee mana kana deebu namaa dhufu jennuun jeessaniif gabbaane kunoo asitti jechu achi booda bulchaa qabnee waan barbaadu gaafanne bulchaan dheengadde dhufee kutee maallaqa kanneen kutee maallaqa san illee hin gaafanne sa hin gaafanne kama isa wal garre maallaqa amma eegu jirra akkasiin liinaan bana liinaa maallaqa hin gaafanne nuti waa takka akka nama waa takka akka nama nu amma waa takka hin beeknu akka nama uumaa quban qabnetti isidaan taayi manaa gadi hin beekni jee Yuusuf gorsee biraa bee ayyeen ta'anuun jettee amma nuti isin gowwoon fitte akka jechu daawwattoota kabajamtoota keenya illeen arkaadha nu faana turaa nu hordofa akkasitti xamaliinanni nu shawwatti waanin nu waa takka iyyuu hin beekne seeti maallaqa illee nullee hin gaafanne akkuma nama waa hin beekne callifneetumaan anillee isii gorseetumaan akkuma nama nagaa wayii nuti ammoo akka bulchaan adda dhufe fiidiyoo isin telefoona kan qabdu fiidiyoon bulchaa gallakkisee fiidiyoo bulchaa garreeti waan san amma waan hundaa gaggaafanne maallaqa isin gaafanne calmannee biraa gabbaan saniif hoyyaan waas gorsa qofa kenneef anillee waa takka wanti biraa wanti gaafadhe takka hin gaafanne mana keeti inni immoo jaarsa keeti nu sobuu feete malee dhuuti wajjin taa jennan hayyeen hin taa jawaala nu kennaa nun jette nu sobuu feete ammoo nutti hin kennine ammallee duratti illee hin kennine nu sobuu feeti akkasii isin hin jenne hordoftoota daawwattoota keenya saniifuu gabbuuneeti eegganna akka isin hin jaanu faana tura ayyaa yalla 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 akkas jechuudhaan nu faana tura kun naaf Yuusuf gabbuu yaana alatti isa eeggachuu yaana waan akkasii